Ashamaa kam jirtu sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaatti jirtu egaa guyyaadhaa immoo dhimma ulaa galaana Itoophiyaa mari'achuuf walitti dhufneerra. Itoophiyaa waggaa darbee ajandaa guddaa tokko biyyaafis lammiileef jechuudha akkasumas immoo gaanfa Afrikaaf kenniteetti. Ajandaan kun erga waraana kaaba Itoophiyaati Itoophiyaan ijoo dubbii addunyaa akka taatu godheera. Dhimmi kun biyyattii keessatti gammachuu fidus biyya ollaa keessatti garuu muddama fideera. Ammallee furmaata hin arganne Itoophiyaan gaaffii kanatti fufa hamma gaaffiin kun deebii argatutti ittan dhiiba yookiin immoo ittan fudhattee dubbatteetti. Gama kanaan immoo gama ji'oopoliitikaalaa siyaasaa fi waraanaadhaas waan biraa akeekuu maladhanii immoo xiinxaltoonni yaaddoo ibsanis jiru. Kun haalamma gaaffiin Itoophiyaa itti eegalte akkasumas immoo sadarkaa ammarra jiru. Booda kan immoo aangawoonni Itoophiyaa dhimma kana dubbataa jiran irratti xiinxaluudhaaf stuudiyootti walitti dhufneerra. Ani ammayyuu taanaadha kan waliin haasofnu immoo hiika fixa isaati. Hiika akkam? Jirra ammayyuu akkamaan? Jiruun akkam? Hundi dansa. Har'a waa'ee ulaa galaana Itoophiyaa haasofna. Yeroo ammaa gaaffiin guddaan Itoophiyaatti ka'aa jiru dhimma ulaa galaanaati. Waggaa darbee ministeera muummee Abiy Ahmad dhimma kana gaafa uummataaf ifa godhan gammachuu guddaatu ture. Keessumaa miidiyaan biyyaalessaa aangawoonni Itoophiyaa rakkoon Itoophiyaa furame akka waan galateeffachuutu baay'ata ture. Egasii booda muddama garree wanti jiramees jira. Amma immoo sadarkaa ammarra jiru immoo kan laallu ta'a. Dhiyoo kana immoo aangawoonni Itoophiyaas waan dubbatanii fi dhimma falmisaa ta'es immoo ni jira. Isas kan yeroo isaa eeggate kaasnu ta'a. Mee jalqabarra Itoophiyaan erga gaaffii kana dhiyeessitee booda maal milkeessite yookiin immoo maal milkeessine yookiin maal dhabde? Lammayyuu galatoome. Akka milkaa'ina guddaa tokkotti ka'uu kan danda'u lammiileen biyyattiis akkasuma mootummaan Itoophiyaa illee kan itti amanu ajandaadhuma kanayyuu ajandaa godhanii lammiilee biyyattii qabsiisu akkasuma immoo ajandaa Itoophiyaa godhanii waltajjiiwwan idil addunyaa irratti mul'isuun akka milkaa'ina tokkotti kan ilaalan jiru jechuudha. Dhuguma immoo milkaa'ina jedhamees yaadamuu ni danda'a. Sababni isaa waggoota 30 darban erga Itoophiyaa fi Eertiraan gargar ba'anii Eertiraan ulaawwan galaanaa Itoophiyaan kana dura qabdu akkasumallee buufata humna galaanarraa Itoophiyaan sana dura qabdu fudhatteeti kan biyya taate jechuudha. Ergasii Itoophiyaan humna waraanaa galaanarraa hin qabaanne akkasumallee buufataalee doonii hin qabaanne jechuudha. Asab dabalatee jechuudha. Carraan ishiin qabdu ture baasii guddaadhaan Jibuutii qofaa irratti hundaa'udha. Sana boodadha wantoonni baay'een kan jijjiiraman jechuudha. Kanaaf waggoota 30 darban bara bulchiinsa Adwaay keessa dhimmi kun lammiileen biyyattiis mootummaan yeroo sana tures ajandaa godhaniin kaasan. Namoonni siyaasaa tokko tokko yeroo gaafatan jira darbee. Weellistoonnis immoo akkasumas immoo dhoksanii sirbuu garuu gaafa sirban akka siyaasatti ilaalama. Akka waan safeeffamu wayiitti tuqamuu hin qabu danda'e. Dhimma lagatamuu akka lagatameetti ilaalama ture. Imbeen waan yeroo sana Eertiraa fi yeroo sana humnoota lolarra turan hidhattoota EPLF kan humna Shaabiyaa yookiin immoo TPLF fa'aa gidduu waliigalteen isaan gidduu ture hin beeknu akkamittiin akka ulaan sun dhabame. Garuu sanaas gaaffii lammiilee hedduu ta'e ture ajandaa hin taane mootummaan muummee Abiy dhimma kana ajandaa godhee dhiyeessuun akka milkaa'ina guddaatti ilaalama. Inni kan biraa milkaa'ina jennee kan laallu lammiilee Itoophiyaa wantoonni amma tokko godhan keessaa tokko dhimma ulaa galaanaati. Wantoota muraasa keessa. Wantoota muraasa keessa. Sababni isaa wantoota garaagaraa rakkoon diinagdee kan siyaasaa wantoota baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Dhimmi hidha Abbayyaa fi dhimmi ulaa galaanaa waliigalatti lammiileen Itoophiyaa waan irratti waliigaluu danda'an lammiileen akkasuma namoonni siyaasaa bulchiinsa muummee ministeera Abiy morman illee waan ittiin irratti waliigalanidha. Akkaataa adeemsa isaa akkaataa dhimmi kun itti ibsame yeroo isaa wantoota biraa irratti booda kaasnee haasa'uu ni dandeenya. Garuu asuma wal qabsiisne waan gaarii kaafte fakkeenyaaf halkan milkaa'inatti kan kaasan jiru aangawoonni Itoophiyaas dhimma kana kaasu dhimmi dur akka malee safeeffamu biyyarra darbee ormis nu dhagee yaada keenya biteeraa jedhu aangawoonni Itoophiyaa inni akka waan gaariitti ka'uu danda'a. Garuu immoo gama kaanitti xiinxaltoonni maa jedhu at the cost of what yookiin immoo maarratti jechuun miidhaa qaba ture maaltu argame jedhu. Fakkeenyaaf xiinxaltoonni akkasumas namoonni siyaasaa mormitoonni isaan kaasan maali waliigaltee bulchiinsa Somaalilaand kan Somaaliyaan qaama keejjatti waliin taasifame jarjarsuudhaan deeme Itoophiyaan iftoominaan yookiin immoo imaammataan hin deemne ormitti duule dura fira baay'ifachuu qabde turte waan jedhu wayii deddeebisanii kan kaasan jiru. Gama kaaniin immoo murteessuma sanaa wal qabatee Itoophiyaa fi Somaaliyaan inumaa waraanatti seenuuf waan fakkaatu muddama jabaatu ture. Itoophiyaa fi Somaaliyaan yeroo dheeraaf hariiroo jabaa qabu turan keessumaa bara bulchiinsa Adwaay erga ministeera muummee Abiy Ahmad dhufan boodas Farmaajoo wajjin wal qabatee hariiroon isaanii jabaa ture. Inumaa Eertiraa wajjin ta'anii hariiroo cimaa uummataniyyuu turan. Garuu booda keessa dhimmi ulaa galaanaa dhaqee rakkoo fidee Masriin dhuftee Somaaliyaa bira dhaabbachuu, Eertiraan dhuftee Somaaliyaa bira dhaabbachuu, Itoophiyaan qofaatti hafuu, Chaayinaa fi Ameerikaan erga takkaa ibsa wal fakkaatu Itoophiyaa irratti baasuu.
xiqqoo dippiloomaasii yookiin immoo hariiroo alaa Itoophiyaa irratti rakkoo jabaa uume jedhan immoo kan kaasan jiru jechuudha. Akkuma milkaa'inatti kan kaasan akkuma jiran. Achirratti waa dabaluudha fi inni kan biraa rakkoon dippiloomaasii akkuma jirutti ta'e adeemsitti muummichi ministeeraa yeroo sana adeemanii ariitiin akkuma jirutti ta'e fira toon baay'ifatiin keessodha toon jabaatiin alaa immoo dippiloomaasiidhaan ollaa wajjin fagoorra humnoota dhimma kana murteessan harka baay'ee keessa jira miti dhimma baha giddu galeeyyan dhimma baha Afrikaa kana jechuudha. Ulaan galaana diimaa kuni kan Itoophiyaa kan Eertiraa yookiin kan Somaaliilaand yookiin kan Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoonni baay'een as Jibuutirraa gara biyyoota 10 kan ta'an biyyoonni jajjaboon addunyaa buufata waraanaa qabu jechuudha. Warra kana toon firoonfatiin yookiin immoo dhimma kana too isaan hin beeksisiin muummichi ministeeraa ariifatanii dhimma kana keessa galanii rakkoo dippiloomaasii cimaa keessa galanii jedhanii kan qeeqan jiru wanti yeroo sana muddamni keessumaa Somaaliyaa wajjin mudate akkasuma immoo rakkoon Eertiraa wajjin dhalate rakkoo gaafa jennu walitti dhufeenyi yeroo waraana Tigraay sun erga waliigaltee Piriitooriyaati walitti dhufeenyi sun hin jiru numaayyuu gaggeessitoonni biyya lamaanii arraba jajjabaa walitti dubbachuun kuni gara waraanatti geessaa kan jedhu Itoophiyaa karaa garaa garaatti dhiseera jedhanii kan yaadan jiru. Kanaaf muummichi ministeeraa keessodha rakkoo nageenyaa naannolee garaa garaa keessa jiran namoota siyaasaa of duukaa ta'uun hiriirsini wanta kanatti ariitiidhaan galan jedhanii Itoophiyaan dhabde waan ishiin dhabde fira dhabdee jedhanii kan kaasan jiru dhugaadha. Keessumaa Itoophiyaan wiirtuu yookiin immoo bakka buufata gamtaa Afrikaa ta'uun ishee dhimma dippiloomaatiik paawar haawus jedhamti dhiibbaa guddaa akka qabdu beekamti. Sanatti fayyadamuu dandeessu turte. Akkasumas immoo wanti mudate sun dhuguma Itoophiyaan isa bara bulchiinsa addawaawayii isa gaanfa Afrikaatti biyya nagaa kabachiistu akka tasgabbiitti ilaalamtu biyya biyyoota kaanitti nagaa ergitu osoo hin taane akka biyya kun rakkoo uumtuutti akka ilaalamtu godhanii kan kaasan jiru. Tarisuma wal qabsiisnee wanti kaasuu dandeenyu dhimma ulaa galaanaa wal qabate jechuudha. Biyyoonni kaan Itoophiyaa dura dhaabbatan qofayyuu miti. Wal balfuun kun lammiilee Itoophiyaa dabalatee biyyoota kana keessa kan jiran rakkoo kaaniif illee saaxilamanii turanii. Namoonni siyaasaas immoo baay'een isaanii kan isaan dubbatan Itoophiyaaf hin barbaachisu osoo hin taane akka itti deemame sirrii mitiidha. Yeroon isaas jedhanii kan kaasan jiru. Warra kaan immoo maa jedhu inumaa ministeerri muummee Abiy yeroo sana kan isaan kana godhanii fi muddama siyaasaa biyyattii keessa jiru akka namni qalbii isaa jijjiiratu yookiin immoo ija isaa gara biyya alaatti akka laalu rakkoo keessoo dhokfachuufis immoo reedhanis immoo jiru. Akka siyaasaatti egaa namoonni siyaasa ilaalcha garaa garaa qabaatu. Wanni amma mul'ataa jiru garuu waggaa tokko booda yookiin immoo waggaa tokkoof jeejaa yookiin ji'a saddeet booda turree yookiin immoo of duuba deebinee gaafa laallennu wanti jijjiiramee jira. Itoophiyaan gaaffii isheen dhiifne garuu muddamni ittuma jira jechuudha. Paartiin biyya bulchus immoo ibsa isaa baase keessatti gaaffii kana akka itti fudha kan dubbate biyyoonni ollaa Eertiraa, Masrii, Somaaliyaa egaa fedhii garaa garaatu jira gaanfa Afrikaa kana keessatti biyyoota kana qofa osoo hin taane kanneen biyyoota kana keessa buufata waraanaa qabanis fedhii biyyaalessaa ofii qabu. Kanaafuu Itoophiyaa waan jette qofaaf waan ta'us miti. Akkuma jette qooda biyyoota garaa garaa kan hammatudha. Meesuma wal qabsiisee dhiyoo kana ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu Itoophiyaan galaana diimaatti ba'uuf karaa walakkaa ol deemteetteedha. Dubbii guddaadha. Maaliif isaan baramne sagantaa televezyiiniin biyyaalessaa qopheessirratti kan isaan kana dubbatanii ibsa bal'aan kennine. Wanti uummati beeku Itoophiyaan gaafachuu ishee ajandaan sun akka qabbanaa'uu hin qabne aangooti dubbachuu isaaniiti. Isaan alatti maaltu mul'ate naan kana dubbatanii jedhanii namoonni gaafataa turanii deebiitti gaafanneerraa isa dhaga'uu dura garuu mee yaada keen dhaga'amu. Dubbii akkasii qondaalli olaanaan mootummaa gaafa dubbatu waan namni dhuunfaan dubbatee osoo hin taane akka waan mootummaan biyyattii mootummaan federaalaa dubbateetti kan ilaalamu. Sababni isaa ministeerri kominikeeshinii kana dubbachuun isaanii akkasuma lafaa ka'anii natti dhuftee waan dubbatanii miti. Wayii akeekuudhaaf waan dubbatan natti fakkaata. Tariitii ajandaa kana kaasnee dubbii idil addunyaa goonirra jechuu barbaadanii ta'a yookiin immoo dhimma kana lammiileen Itoophiyaa dhimma isaanii godhatanii akka fudhatan kana booda lammiileen Itoophiyaa akkuma kana dura ministeerri muummee Abiy Ahimad illee jedhan lakkoofsa uummata Itoophiyaa aalamarra jiruu fi diinagdee Itoophiyaatiif uummata kana waan madaalu ulaan galaanaa hin barbaachise jechuudha kan ka'e dhimma kana uummanni Itoophiyaa mataa dhimma kootiidha akkuma hidha guddicha Itoophiyaa ajandaa godhee uummanni Itoophiyaa fudhate dhimma isaa godhee fudhate dhimma kana dhimma koo fudhatee godhee fudhateera. Kana gochuu dandeenyera jechuu danda'a yaadni isaanii kuni. Inni kan biraa immoo muddamni Eertiraa wajjin jiru beekamaadha. Ammayyuu furmaatan arganne rakkoon siyaasa kaaba Itoophiyaa furmaatan arganne. Tariitii wanta kana Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa
filannoo gootee kan keessi tokko keessa asabiidha mitiire. Eeyyeen Eertiraa Dhimma kana karaa dippiloomaasiin yoo dadhabde karaa humnaatiin illee itti deemuu dandeessiila kan jedhus waan akeekudha. Garuu dubbiin kun dubbii akka salphaa kan taane waan namaa galuudha. Eeyyeen dhimma kanarratti egaa aangawoota Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalaa turre paartii badhaadhinaa irraa Dooktar Buzaayyoo Daggafaa dhimma kana gaafannee turre. Akkasumas immoo miseensa paarlaamaati Dooktar Buzaayyoon mee yaada isaanii dhageenyaa deebinu. Itoophiyaan bu'aa guddaa maalii buufatte jennee yoo ilaalle tokkoffaa ajandaa kana kaasuun mataan isaa injifannoo guddaadha jechuudha. Maaliif? Egaa ajandaan kun ka'ee biyyoonni hedduun gaaffiin Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuudhaaf kaaste sirriidha jechuudhaan Ameerikaanis biyyoonni miseensota BRICS ta'anis Faransaay, Raashiyaan, Chaayinaan, Beelaaruus biyyoonni gurguddoon jechuudha. Gaaffiin Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuudhaaf gaafatte sirriidha. Kunis karaa nagaaf mariidhaan ta'uu qaba kan jedhu deeggarsa biyyoota hedduurraa Itoophiyaan yeroo itti argattee jirtudha jechuudha. Amma gaa inni ulaa galaanaa kun ka'uun ajandaa addunyaa ta'uu qofa deeggarsa biyyoota guddatanii biyyoota hundarraa argachuu qofa osoo hin taane immoo Itoophiyaanonni har'a gaaffiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan akka kan ofiitti qabatanii jiru jechuudha. Torban darbee keessa ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dooktar Laggasa Tulluu dhimma galaana diimaa walakkaa ol deemneerraa jedhan. Maal jechuu isaaniiti? Akka nama tokkootti akka nama miseensa paartii badhaadhinaaf hooggansa mootummaa keessa jirutti akka nama lammii Itoophiyaa ta'e tokkootti akka nama fedha ulaa galaanaa barbaaduu fi bakka bu'aa uummataa tokkootti wanti natti mul'atu dhimmi kun kaleessa namni hin kaasu hin dubbatu Itoophiyaanonnis afaan ofii qabatanii ulaa galaanaa qabna turre bara tokko amma dhabneerra jedhanii taa'aa yeroo jiran Itoophiyaan hooggansi Itoophiyaan amma qabdu hooggansi paartii badhaadhinaatiin hoogganamu muummichi ministeeraa Dooktar Abiy Ahmed dhimma ulaa galaanaa ajandaa biyyaa qofarra darbee ajandaa Afrikaarra darbee ajandaa addunyaarra taasisuun walakkaa ol deemuun qixadha. Maaliif biyyoonni gurguddatan biyyoonni gurguddoon biyyoonni hedduun dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa dhimma sirriidha kan jedhu taasisuun isaanii yaada kennuun isaanii deeggaruun isaanii walakkaa ol deemuudha jechuudha. Amma yoomi kan jedhu malee ulaa galaanaa argachuun ifaadhaa jechuudha. Kanaaf walakkaa ol deemuu jechuun ajandaa guddaa ta'eera. Dhimma yerooti malee torban dhufumoo ji'a dhufumoo waggaa 2 booda waggaa 3 booda jennee guyyaa isaarraa kan hafe Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ifaadhaa jechuudha. Dooktar Buzaayyoo Daggafaa guddaa galateeffannaa paartii badhaadhinaa irraati. Egaa dhimmi kun ajandaa ta'e Itoophiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo yerootti dhimma kanarratti ibsa garaagaraan baasa. Mee gaaffiin kun erga ka'ee booda eessa ga'e? Yeroo darbee bulchiinsa Somaalilaand wajjin waliigaltee raawwate. Somaalilaand keessa pirezidantiin haaraa filatame. Pirezidantiin haaraa utuma aangootti hin dhufin durayyuu waliigaltee sanarratti shakkii akka qaban dubbataa turanii waan irra ga'e hin beekamu. Egasii booda Somaaliyaa wajjinis immoo araarri raawwate. Pirezidantiin Turkii jaarsummaa gidduu seenan jechuudha. Isarrattis immoo dhimmoota irratti walii galan keessaa tokkummaa daangaa Somaaliyaa haala kabajeen Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa argachuun ishee faayidaa garaagaraa akka qabu biyyoonni lamaan beekamtii kennuudha. Kana jechuun Somaaliyaan ana jalatti durumaa bee Somaalilaand wajjin Itoophiyaan gaafa walii galte Soomaaliyaan maal jettee otoo ni jiru akkamiin dhattee Somaalilaand wajjin walii galteetti. Ammoo Somaalilaand irratti immoo aangoon qabdu. Kan ulaa galaanaa yookiin galaana diimaatti kan baasu kan qabu Somaalilaandidha. Itoophiyaanis immoo kan barbaadu galaana diimaadha. Soomaaliyaan galaana diimaa hin qabdu yoo amma Somaalilaand keessaa baasee jechuudha. Beekamtii waan hin qabneef Somaalilaand Soomaaliyaan immoo qaama kiyya jetti. Gaaffiin kun eessa ga'e? Gaaffiin kun as ga'echi ga'e jennee dubbachuudhaaf nama rakkisa sababni tokko kun dhimma biyyaalessaa waan ta'eef mootummaanis akkasumatti as geenye achi geenye jedhee waan ibsu miti. Amma kan Dooktar Laggasaa Tulluu jedhan walakkaa geenye gaaf jedhanii maal jechuu akka ta'e iyyuu sirriitti ibsanii hin dubbanne kan amma qondaalli mootummaa jedhaniin alatti jechuudha kan Dooktar Buzaayyoon jedhaniin alatti.
Kanaaf as geesse Itoophiyaan jechuudhaaf xiqqoo afaan guutanii dubbachuudhaaf nama rakkisa. Garuu wantoota tokko tokko akeekuun inuma danda'ama. Akkuma tu jette gaafa Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin waliigaltee gootu sana waliigalteen sun iyyuu guutummaan guututti ifan turre. Somaaliilaand Itoophiyaa wajjin kan isheen waliigaltee goote wanti Itoophiyaan yeroo sana barbaadde ulaa galaanaa kan daldalaa yookiin immoo kan buufata doonii qofa osoo hin taane buufata waraanaa galaanarraa ijaarudha. Humna galaanaas. Itoophiyaan humna galaanaa Itoophiyaadhaaf kun dhimma murteessaadha jechuudha kan diinagdeetiin alatti jechuudha. Yaadatoota muummichi ministeeraa akkuma aangootti dhufaniin humna galaanaa ijaaruu jalqaban jechuudha. Too dhimma ulaa galaanaa kaasuun jalqabin dura loltoota humna galaanarraa ijaaruu leenjisuu jalqaban jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan wanta kana gaafatti seentu guutumaan guututti buufata doonii yookiin immoo buufata waraana galaanarraan barbaada osoo hin jenne karaa diinagdeetiin itti dhufte jechuudha. Karaa diinagdeetiin gaafa dhuftu kan humna galaanarraa siin barbaaddi waan ta'eef kan ammoo biyyoonni ollaa akkuma salphaatti hin kennaniif jechuudha. Sababni isaa intarastii yookiin immoo fedhii garaa garaatu jira. Itoophiyaan biyya jabduu taatee baatee humna galaanarraa ijaarrachuun Eertiraas yoo ta'e Itoophiyaan cinaa ishiitti humna galaanaa cimaa inni ijaarratti inni eeyyamtii fi kan jedhu shakkisiisan. Somaaliyaa yoo ta'e akkasuma biyyoota kaanis yoo ta'e akkasuma jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan kana guutummaan guututti ifan goone as geessichuun hin danda'amu garuu immoo wanta kana cimsitee akka itti deemtu akka lafan keenye adeemsa muummichi ministeera gaafa aangootti dhufanii ka'anii humna galaanaa ijaaruurraa jalqaban irra kaasee ilaaluun numa danda'ama jechuudha. Dhugaadha. Yeroo yeroodhaanis aangawoonni wanti dubbatan irraa wanti akeekuu dandeenyu maali dhimmi kun akka lafan teenye yookiin immoo akka biraan deebineedha kan isaan dubbatanii. Akkuma itti gaaste gaaffiin sun ka'eera wanti waliigaltee raawwatamee ni jira. Tarii dhimma Somaaliyaatti deebi'uudhaafanii waliigalteen erga raawwatee booda madda teeknikaa eegaleeyyuu ture. Inumaa baatii waxabajjii keessa waliigaltee irra akka ka'an aangawaan Somaaliyaas dubbatanii qabaafames ture. Egasii booda waan irra jiru hin beekamu. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa siifan goone. Akkasuma moototi dubbatu ji'a darbe keessa Itoophiyaan ambaasaadara haaraa Somaaliyaatti ergiteetti. Kana jechuun walitti dhufeenyi dippiloomaasii isaanii inuma jira. Deebi'ee cimee waan agarsiisu. Deebi'ee cimee jira. Garuu immoo dhimmi gaaffiin Itoophiyaan kaase suni waan irra ga'e malee hin beekamu. Gama kaaniin immoo wanti kaasuu dandeenyu akka gaaffii biraatti amma tokkollee duratti kaasteetta. Itoophiyaan maaf barbaadde ulaa kana? Waan jedhu namoonni baay'ee buufata doonii qofaatti fakkaata akkasii miti. Durattis kaasteettaati utuma humna galaanaa kana deebisanii ijaareen dura humni galaanaa leenjii as ture. Akkuma Eertiraa wajjin waliigaltee raawwatan jechuudha. Kaayyoon jalqabaa Asabittidha akka hojiirra oolu yookiin immoo akka achi dhaqanii sossoon yookiin immoo hojiirra itti fayyadaman ni ture. Kana dura akka waliigalee mati taanaanii garuu adeemsa keessa wanni sun milkaa'aa kan turre argaa turreerra jechuudha. Sababoota garaa garaa jira. Mootummaan kun isa kaan qeeqaa inni kaan isa tokko qeeqaa hin milkoofne. Humni galaanaa immoo sosso'ee bakka galaanni hin jirre jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Maaf barbaade Itoophiyaan amma tokko kaasee siin kenna. Itoophiyaan kan barbaade egaa inni ijoo humna galaanaaf. Humni galaanaa immoo kan barbaachiseef maali? Galaanni Duumaa kuni ulaa guddaadha. Kan dooniiwwan gurguddoo biyyoota addunyaa keessa qaxxaamuran. Gara Eeshiyaas deemuudhaaf gara giddu gala baas deemuudhaaf jechuudha. Biyyi tokko immoo lafa ulaa akkasitti dhiyoo osoo jirtu waraana ofii dhabuu ishee akka ishee muuduu danda'u yookiin immoo fedhii biyyaalessaa ishee kabachiisuu akka hin dandeenye akka yaaddoo qabdu Itoophiyaan kan irra dubbataa turte. Isa qofaas immoo miti Jibuutiin kan biyyoonni baay'ee maandhee waraanaa keessaa qaban yooma Itoophiyaa diddeette Itoophiyaan akkam taati? Filmaata biraa barbaannaa jedhu ministeera muummee Abiy Ahmed. Duratti aangawaa mootummaa akkuma dubbatanii biyyoonni Awurooppaa, Ameerikaa, Itoophiyaan karaa nagaan yoo ta'e bira akka dhaabatan koree UN dhiyoo taasifame irrattis barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guuteres biyyoonni ulaa galaanaa waan dhabaniif diinagdeen miidhamuu hin qabanii karaa seera addunyaan karaatti argachuu danda'an itumsine jedhaniis dubbataniiru. Kanaaf gaaffiin yookiin fedhiin Itoophiyaa inni ijoo humna galaanaadhaas. Akkasumas immoo kan daldalaas dabalata. Tarii kana dura Jibuutiin Itoophiyaaf waa dhiyeessee turte buufata tajuuraa akka dhuunfatte yookiin immoo akka kiraadhaan fudhattee itti fayyadamtu. Itoophiyaan deebii gaarii akka hin kenne yeroos gabaafameera. Amma haala jiru hin beeknu. Garuu immoo biyyoonni ollaa Somaaliyaas akkasumas immoo Somaalilaandes Jibuutis kan buufata galaana deemaatti qarqara ta'an ni jiru. Itoophiyaaf humna galaanaaf maaf eeyyamuu fi didan biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa buufata waraanaa qabu. Somaaliyaa keessa, Jibuutii keessa jedhanii kan kaasan jiru. Akka dhiibamanitti, akka miidhamanitti aangawoonni Itoophiyaa kaasan ni jiru. Maadha asirratti wanti jechuu dandeenyu? Asirratti wanti jechuu dandeenyu akkuma beekamu bahee Afrikaa yookiin immoo galaanni diimanii addunyaa irratti bakkeewwan istiraateejii yookiin immoo bakkeewwan
tarsiimoo ta'an keessaa tokkodha. Baha giddu galeessa ta'an jechuudha. Galaanni diimaan karaa biyyoota garaagaraatti ardii garaagaraatti akkasuma immoo buufata daldalirra imalu akkasuma immoo waraanaaf illee istiraateejii lafa istiraateejii cimaadha jechuudha. Baay'ee barbaadama. Itoophiyaan immoo bakka kanarraa kiiloomeetira 60 kan isheen fagaattee argamtu. Fagoo miti akkaataan ishiin itti dhabdees dogoggora seenati jedheeti kan amanu bulchiinsi Abiyyi jechuudha. Aangorra jiru. Kanaaf akkaataa nu imalu ture Itoophiyaan dhabuu ishee sababni isaa waggoota hedduu fi bakka kana turte Itoophiyaan beekamaadha. Keessumaa bara Haayile Sillaasees bara bulchiinsa Dargii keessas humni galaana Itoophiyaa galaana diimarra ture humna cimaa ture. Baha Afrikaa keessatti humna jabaa ture. Itoophiyaan humna baha Afrikaa keessaa humna galaanaa cimaa qabaachuudhaan beekamti. Eertiraa Itoophiyaa irraa gaafa walabummaa ishee labsattu buufataalee sana gaafa fudhattu humni galaanaa Itoophiyaa hin diigame jechuudha. Kanaaf bulchiinsi muummee ministeeraa Abiyyi kun dogoggora seenati. Dogoggora kana deebisnee sirreessuu qabna. Akkasuma immoo nuti tokko kiiloomeetira 60 galaana diimarraa fagaannee argamnu kiiloomeetira 1000 meeqa biyyoota Awurooppaarra biyyoonni gurguddoon Chaayinaan akkasumallee Ameerikaa dabalatee biyyoonni gara 11 ta'anii Jibuutirraa buufata waraanaa qabu jechuudha galaana diimarraa. Itoophiyaan kiiloomeetira 60 fagaattee buufata galaanaa dhabuuni yookiin immoo humna galaanaa achirratti ijaarrachuu dhabuuni qaanii dhadheeti kan amanu bulchiinsi mootummaa Abiyyi. Akka caba seenatti kan ilaalan sana yaadatte yoo ta'e walgahii biyyoota ulaa galaanaa hin qabne laandi loogdi ta'an kan Turkmenistaan keessatti jalqaba ji'a kanaa taasifame irratti Antoonii Guuterees illee argamanii kan dubbatan akkasuma bakka bu'uun Itoophiyaa achi deemanii kan dubbatanii Itoophiyaan akkaataan ishiin itti dhabdee dogoggora seenatiin kan ishiin itti dhabdee kanarraa kan ka'e doolaara miliyoona lakkaa'amu waggaatti kiraa buufata galaanaatiif kan ishiin kanfaltu kun ta'uu mallee jedhaniiti kan dubbatanii kanaaf Itoophiyaan naaf malatteetti kan ishiin bakka kana akka waan kiyyan dhabe akka jechuuti yaadammaa kan aangoota irra dhaga'amu akka waan ganamu wayiiti. Kan kootee hojjettee sammuu ta'uu gaafatte Itoophiyaan jechuudha. Eessa gaafatti buufata Asabii kan ishiin gaafattu akkasuma immoo qarqara galaana diimaa kan Eertiraatti argamudha kan ishiin gaafattu. Abbummaan lafa sana to'ataa turte waan ta'eef waggoota hedduu fi achi naaf malettee yoo kaastes achidha kan isheen naaf malettee kaastu jechuudha. Dhugaa yeroo dheeraa kan fudhannetti gaaffiin kun yoo milkaa'uu danda'a. Amma waggaa darbee gaafa ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimma kana ifa godhanii Prezidentiin Ameerikaa haaraa filatamanii turan. Prezidentiin dogoggora dhiifama. Prezidentii Baayiden turan. Garuu prezidentiin haaraa waggaa dhufu kanuma itti aanee akka dorgomu ni beekama ture. Ejjennoon bulchiinsa Baayidenis ni beekama ture. Hariiroo mootummaa Itoophiyaa wajjin qabanis ni beekama ture. Yeroos immoo dursee Tiraamp dhimma kanaaf akka dursa kennan yookiin immoo Somaalaan dabalatee beekamtii akka kennuu malan gabaasawwan baas turaniiru. Egasii booda wanti jijjiiramee numa jira. Gaaffiin kun yoo milkaa'uu danda'a. Yeroo gaaffii sana dhiyeessanu tarii dhimmoota ji'oopolitikaalaa kan addunyaa akkasumas akkuma biyya keessaa ilaalcha keessa galchuudhaan waan akkas akeekuudhaan. Asirratti wanti kaasuu dandeenyu mootummaan riskiiwwan dhufan sana itti karoorsinee kan jedhu gaafii banaadha. Mootummaan biyya gaggeessu tokko wantoonni kun dhufan jedhee yaadu jedhee namanani. Sababni isaa karoora kana gaabbaasu karoora yeroo gabaabaa yookiin immoo waggaa dheeratti kan hin milkeessu dheenuma lafa kaawwata. Kana keessatti wantoonni ati yaadne si mudachuu danda'u. Yaadattee yoo ta'e wanti yeroo Somaaliilaandii wajjin waliigaltee mallatteessan sana muddamni dippiloomaasii Itoophiyaa muddate muddama dippiloomaasii cimaadha. Dhimmi ka'es immoo dhimma guddaa ture. Wanti akkasii uumamuunsaa waanuma eegamuudha. Garummoo akkaataan Itoophiyaa wanti sun mudate wanta cimaa ture. Namoonni siyaasas kan jedhani bulchiinsi Abiyyi wanta kana ta'uuf hin jabeessinu ta'uu firan hin jabeeffatin fira hedduutoon heddummeeffatin itti seenedhanii kan qeeqanis jiru. Garummoo mootummaan dhimma sana wanti sun nam mudatu jedhee ittiin seenne akka mudatu nama beekaa. Gaafa akkasii milkaa jedhee mootummaadhaaf iyyuu kun gaafii cimaa ta'ee natti mul'ata. Sababni isaa haala Eertiraa wajjin jiru nu margitaa akkasuma haala baha Afrikaa keessa wanti biyya keessa jiru waan salphaa miti lola hedduu garaagaraa jira. Kana keessatti qaamoleen garaagaraa harka galfachuu barbaadan jiraachuu malu Itoophiyaadhaaf ammatti kana milkeessuun waan guddaadha. Garuu immoo bulchiinsi Abiyyi wanta guddaa tokko lafa kaayira dhaloonni itti aanu kana galmaan ga'uu danda'a jedhanii amanuu danda'u natti fakkaata bulchiinsi muummee Abiyyi. Aangawoonnis akka isaan dubbatanitti yoomiyyuu milkaa'uu danda'a jedhu. Garmoonni ijoon gaaffii kana kaasanii sammuu namaa keessa bulchuudha jedhu. Egaa namoonni siyaasaas Itoophiyaa keessa jiran akkasumas immoo lammiileenis dhimma kana irra deddeebiidhaan akka isaan laallatu. Akkuma duratti jette immoo akka dhimma biyya tokkoomsettis kan laalan jiru. Gama kaaniin immoo
poolitikaadhumaaf yookiin immoo qalbiidhumaa uummataa qabachuudhaafis immoo kan sossoon yookiin immoo mootummaan kanaaf godhadhani kan yaadanis ni jiru. Egaa kan bullee ilaallu ta'a. Guddaa galatoomii hiikaa egaa marii keenya guyyaa har'aa kan dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaa irratti kan nuti har'a mari'anne egaa dhimma ulaa galaanaa bal'aadha. Waan muraasa kan nuti kaasne yeroo kaan immoo dhimma siyaasaa hawaasummaa dinagdee fi kaan keessummoota illee affeerree marii kana kan itti fufnu ta'a. Egaa yuutuubii BBC Afaan Oromoo Usmaan sabskiraayib godha. Chaanaalee WhatsAppis qabna, Facebook keenya irrattis hordoftoota hedduu horanneerra. Ammallee nu waliin turaasin hin jenna. Hiikaa fi tasaa fi anis immoo ammayyuu ta'an akka waliin turre waan nu caqastaniif waan nu daawwattaniif guddaa galatooma ulfaadha.